fuulleffan akka hawaasa Oromootti bakka jirru hundatti akka afooshaalee Oromootti bakka jirru hundatti akka jaarmaalee qabnu hundatti yeroo karaa qawweedhaa fuulleffan ummata keenya hidhachiisu waraana bilisummaa Oromoodhaa jabeessu waraana bilisummaa Oromoodhaa gargaaru bakka qabsoon hin geenye qabsoo gahu Oromoon diaasporaadhaa yoo xiqqaatte yoo namni mileen takka jiraate nama mileen takka hidhachiisuu danda'uudha qabna. Namni mileen takka yoo diaasporaa jiraate Ameerikaa, Yuroop, South Pacific warri kana jiru yoo namni mileen takka jiraate namni waa qabu nama mileen takka hidhachiisee bahiisaa hunda danda'uudha qaba. Waan kana kaayeffachuudhaan koominiitiileen Oromoodhaa tan Noorz Ameerikaadhaa hojii eegaltee jirti jechuudha. Achirraa hin dubbachuudhaaf deema. Hawwasoon teenyaas warri waan kanaa wajjin dhaabbatee fiixaan baafne jee if kennee jira. Hawaasa Oromoodhaa koominiitiilee Oromoodhaa tajirtu keessaas warra as bahee nu dura fakkeenya ta'ee koominiitii addunyaa hundaaf fakkeenya ta'ee waan kana eegala jee warra dalagutti jiru jira. Amma qabsoon garam jirti, garam deeggarraa, garam gargaarraa, eenyu wajjin dhaabbannaa, dhaaba kam deeggarraa achi keessaa baanee jira. Achi keessaa Rabbiin nu baasee jira. Maaliif qabsoon Oromoodhaa bakka takka deebite. Bakka takkatti jarri xaaxaa nurraa buusee jira. Dur anaa fi saahibni kiyya inni dhaaba kaan deeggaraa an dhaaba kanaan deeggara. Naaf inni wal mormina wal nyaanna garuu Oromoodhaaf dubbanna jenna. Arra achi keessaa baanee jirra galata Rabbii. Wal nyaachuun hin jirtu, wal afaan deebuun hin jirtu, wal mormuun hin jirtu. Gaafiin takkitti wal gaafannu haala kamiini waraana keenya kana cimsuu dandeenya. Ati meeqa gargaarta? Am meeqaan gargaara? Koominitiin ta'e hangam takka baafte? Nam meeqa hidhachiifteeti? Ati nam meeqa hidhachiifte? Gaafii wal gaafannu hanganuma jechuudha. Hanganuma wanni biraan jirtu. Kanaafuu arra warra koominiitiilee Oromoodhaa addunyaarra jirtu hundaaf dura lakkii nuutu fakkeenya ta'ee lafaa ka'ee jira jechuudha. Yooni warreen hin dhageen kasan dura godhuudhaaf deemu jiraate hin beeku. Garuu koominiitii caffee waa'ee woboodhaa kana yeroo hedduu ni dubbattanii hawaasni keeyyaleen har tokko deebi'ee jira. Jara kana gargaaruudha qabnaa jechuu qofaa miti afaaniini. Waan kana yoom hojiidhatti hiina. Arra fedhiin uummata keenyaa waraana bilisummaa Oromoodhaa gargaaru waraana kana cimsuudha. Waan kana duuba maaliif teenyee afaaniin jennaa yoo nuti warri koominiitii keetii kun dura eegallee Oromoo tana hundaaf fakkii taane hoojaniiti koominiitiin Oromoodhaa South City, Nebraska, South Sioux, Iowa warra naannoo san jiru hundaa'uu afeeranii guyyaa September guyyaa 5 fundraisingii waraana bilisummaa Oromoodhaatiif godhuudhaaf deemanii jechuudha. Fundraisingii waraana bilisummaa Sioux City, they are the same. That's my community actually. Community yeroo duraatiif caffee raammis jaare jechuudha. Community yeroo duraatiif caffee raammis magaalaa sanitti jaare. Community gargaarsa diinagdee miidiyaa keenyaaf barbaachisu yeroo jaarmoonni Oromoodhaa gargaarsa barbaachisu waanuma Oromoodhaa hundaa'uu bira dhaabbachuudhaan takka duubatti deebitee hin beektu. Community xiqqoodhaa amma garuu nama hedduu qabdi gaafa jaarru nama 200 qabdu arra nama 3,400 qabdi jechuudha. Magaalaa tana maasii yeroo duraatiif aartistoonni Oromoodhaa Daawitee Mokonnin, Khadiir Sa'id, Adnaan Mahammad, Diriir Saa'elemoo lakkaa'e maasii khabira eenyu maasii itti gaafatamtuun damee qunnamtii hawaasaa tan woboon bakka buufate waraanni bilisummaa Oromoodhaa bakka buufate Aadde Najaat Hamzaadhaa yeroo duraatiif official trip to Sioux City official trip yeroo duraatiif filamtee amma dura hojiitti hin bobbaanee official trip akka gartee pirezidaantii miidhagaa gaafa muudame yeroo duraatiif biyya kana daawwachuudhaaf biyya irraa bahuudhaaf akka jenna magaalaa isii magaalaa Minneapolis irraa yeroo duraatiif baatee officially waraana bilisummaa Oromoodhaa bakka bu'uun fundraisingii kanarratti argamuudhaaf deemti jechuudha Aadde Najaat Hamzaadhaa yeroo duraatiif. Walliftoonni keenya gurguddaan warra akka Daawitee Mokonnin warra akka Callaa Carcar
warri ka Khadir Said lakki an keessa hafuun qabu eega fundraising yoo taate akkamittiin keessa hafa janiiti isaan hundinuu if qabanii dhufaadhaa jiran maaliif fundraising woboodhaatiif bu'aa argachuudhaaf miti tirfii argachuudhaaf miti maallaqa guuranii keessa kaachuudhaaf miti sigalee waraana bilisummaa Oromoodhaa kana fundraisingin eega isaanii ta'e irraan fuudhaniiti dhufaadhaa jiran jechuudha kanaafuu ilmaan Oromoodhaa kan addunyaarra jirtan community'n Oromoodhaa xiqqoon tun fakkeenya akka isinii taatuun barbaada jechuudha yeroo hunda afaaniin haasa'uudhaa miti afaaniin iyyuudhaa miti it is time for action yeroon kun yeroo hojiidhaati waraana bilisummaa Oromoodhaa jaalattaa OPDO firaa darbuu barbaaddaa qorichi isaanii qorichi OPDOodhaa waraana bilisummaa Oromooti woboodha hayyoota kee hidhaa baasuu barbaaddaa qorichi isaanii ka hidhaa baasuu taa'u waraana bilisummaa Oromooti Oromiyaa bilisa Oromiyaa walaba arkuu barbaaddaa qorichi ammaas waraana bilisummaa Oromooti caaphinsa nafxanyaa kufaatii Abiy Ahmed arkuu barbaaddaa warri kufisuudhaa deemu waraana bilisummaa Oromooti achi keessatti nu hundinuu baankii waraana bilisummaa Oromoodhaa keessa waa kaahuudha qabna duubarraa abdachiisuudha qabnaa jechuudha gargaaru qabna nutis waraan anis woboodha tokkoon keenya woboodha haallitti woboota nu garuu wal dhab ani keesha khiyyaanii woboota isinis warri diaspora jirtan keesha keessaniitu woboota warri biyya jiru qeyroon biyyirtu garuu lubbuu ifi wareegaa jirti nuti keesha keenya wareen yookaan yaada keenya wareen sammuu teenya wareen yeroo teenya wareen isaan garuu lubbuudha nuuf wareegaadhaa jiran wareega kana wareega ammaan tana bilisummaadhaaf godhamaadhaa jiru kana Oromoon diaspora addudurummaadhaan qoodarraa fudhachuudha qabdi karaan qoodarraa fudhannuun fundraising irraa qooda fudhachuudha bakka fundraising waraana bilisummaa Oromoodhaa jira siin jan hunda dhaqee be part of it waan dandeessu hin dhayxee maqarsi diidame kennin qaaniidha yoo xiqqaatte Oromoon ifirra ramaddee nam tokko hidhachiisu qabdi biyyatti jara keenya jilaalaa jara kana jara Amaaraa Ahmed Dillaala jara Tigreedhaa asirraa galee lolaadhaa jira qabeenya keenya nu bira kuteeti lakki anis galeetiin ummata khiyyaa wajjin lubbuu kennaa jeef kennaa jira isin kadhachuun qaban kootaan gargaara fundraising maarree godhaa no Oromoon ifiin beeytee dirqama firra keessee dhayxee nam tokkoon hidhachiisuu barbaadaa yookaan nama lamaan hidhachuu barbaadaa meeqaatu ga warreen hidhachiisuu kana maasii bahiin isaanii ana gubbaadha ifirra ramadee nyaanni isaanii dhugaatiin isaanii xitiin isaanii ana gubbeennee ifirra ramaduudha qabna yoo arrasan hin goone bilisummaa kijibaan jaalachaa jirraa jechuudha bilisummaa kijibaati tanuma afaanii tawguusitti tole gartee way gabroomnee jirraa way bilisummaa akkasii miti wareega kafaluudha qabda wareegni sirraa barbaadan wareega xiqqaadha waan hin jirre cheeka yooni ji'arraa cheeka torbaanitti fudhattu cheeka torbaan tokko waraana bilisummaa Oromooti kennite si qocaa si miidhaa jiru sanqisaa ka torbaaniin godhiniyu waan guyyaa tokko baatii keessaa dalaytu yoo guyyaa tokko qarshii 200 dalaytu dolar 200 dalaytu waan guyyaa tokko baatii keessaa dalaytu yoo waraana bilisummaa Oromoodhaatiif achi keessa si miidhaa yoo si miidhe go for overtime overtime za'a hanga san dalagi namni Oromoodhaa kan ala jiru kan dalagachuu danda'u kan fayyaa qabu haala kanaan hojjechuu haala kanaan if kennuudha qaba jechuudha irra deebi'ee community'n Switzerland City magaalaan sun magaalaa seentara Nebraskaadhaa fi Iowaati jaan tokko walitti wal gubba akka moyyaaleeti akka moyyaalee Keenyaa moyyaalee Itoophiyaa jan kana magaalaa keessatti magaalaan City tuni gara Iowa jira gara Nebraska jira South Dakota illee miti South Dakota illee warri naannoo san jirtan warreen St. Paul's Greenland Nebraska Skyler Nebraska warreen naannoo san jirtan warreen even Des Moines Iowa warri jirtan
dhaqaadhaa qoodarraa fudhaa arra yeroo nuti dhaynee bakka qabsoon jirtu nama qabsoo dubbatu dhaynee barbaannu malee yeroo qabsaa'onni dhufee nu barbaadu bira hin jirru. We are equally responsible. Ala kanatti nu hundi walqixa. Hogganni marroon bakka buufate yoo dhufee ala nu hundi nu sabboonummaadhaan walqixa. Arraan tana namni gubbaan laalu hin jiru. Hoggana keenyaa isaan nu hogganaa isarraa dirqama fudhannee wanni gubbaan laalu hin jirtu. I don't see. Warra dhaabni bakka buufate isaa irraan dhaynee horii amaanaatti kenninee gargaara. That's it. Irraa sii deebi'a. Warra dhaabni bakka buufateen itti kennu nuti qabeenya keenya kennu. Isaan akka amanamanii bakka buufamanitti amaanaa nurraa fuudhan waraana bilisummaa Oromoo biraan gahudha. Haganum. That's the deal. Waan biraan barbaannu. Amaanaa nurraa fuudhan waraana biraan gahu. Waraanni amaanaan hawaasni keenya Noorth Ameerikaa nuu godhe hunoo nu geessee jirti nagahee. Sigalee maaliif ummanni keenya amma dura jiila qaba jedha keenya. Siifim ummanni keenya amma dura jiila qaba. Hogganoota kashlabbeedhaa ture. Hogganoota kashlabbee uummatarraa maallaqa guuree dhaqee mana dhugaatii fixu, dhaqee dhalatti fixu, dhaqee kaazinootti fixu ture. Ummanni keenya maaliif hin amannee jechuun ajaa'ibuun qabdan. Warra akkanaa kanatti jaala qabsootiif maallaqa geesseeti warri sun kun manaan bitata, kun makinaan bitata, kun dhaqee farshoon dhuga, kun dhaqee dhala billeessa, kun dhaqeeti kaazinoo taphataa jechuudha. Ummanni kuni maaliif nama dhufu hundatti amanee maallaqa kenna hin jiin akka amata 25 soddomman dabre kana keessa kuteetu hizaabarra akka shakku godha. Garuu ijoollee gaaraa yoo isin hin galle wanni ala kana ture hogganoonni ala kana ture hattuudha. Irra hedduun isaanii hattuu kashlabbee turan. Irra hedduun isaanii warra qumaaraan faalame turan. Leencoo baatii faadha. Nama kaazinoo lubbuun tokko keessaa baatu. Yoo qumaarratti banne lubbuu guraatti keessaa baatu. Nama yoo dhugaatiin dhuyne buluun dandeenye jira. Yoo dhugaatiin dhuyne ruuhiin keessaa baatutti fakkaatu. So warra akkanaa kanaatu hoggana dhaaba adda bilisummaa Oromooti jedhee diyaaspoora irraa maallaqa guuree kara isaan qaban Oromoon hanga ammallee hin beektu jechuudha. Kanaafuu uummanni keenya yoo shakke maaliif shakkee hin jina? Maaliif shakkee hin jina? Keessattuu hogganoota gadaa dabree maqaa adda bilisummaa Oromootiin diyaaspooraa keessa ture uummanni arra hin amanu. Kun dhugaadha. Uummanni arra hin amanu. Amanullee ni qabaa jedhee yaaduan. Hoggana gadaa dabree hoggana maqaa bilisummaa Oromootiin ala kanaa waa guuraa ture uummanni hin amanu. Anuun amanu an caffeeraa misin amanu. Maaliif? Kashlabbummaa isaaniitiin beeka. Danta dhabdummaa isaaniitiin beeka. Maqaa waraanaatiin guuranii hugguu haajaa biraatii oolfatan arkuu caalaa wanni nama gaddisiisu hin jiru. Hedduu nama gaddisiisa. So arra ajaja direct marroo dirribaadhaa erguun ajaja direct gammachuu abbooyyirraa dhufuun hoggana dhaabaa'uudhaan jedhameen kanaan beeka. Warra isaan natti ergan dhibbatti naman. Dhibbatti fudha. Qabsoo keessa yeroo hunda waatu jira. So kanaaf yaasoinaa warreen yeroo duraatiif akka community as bahee waraana bilisummaa Oromoodhaa kanaaf akka gargaaramu haala mijeessee fundraisingii hawaasaa godhuudhaaf deemu community South City'dhaa hoggana siidhaa hoggana ammaan tanaa warra namoota muudame eenyu diriirsaa Elemoo hedduun galatoonfadhaa waan hedduu gaarii godhaa jira actively hojjechaa jira. Koomisa mataa walitti qabee akka waliin dalagan akka wajjin hojjetan akka dhimma Oromoo irratti dhimma ijoo godhanii fuulleffatan akka gaariitti godhaa jira. Ijoolleen isaa wajjin achii dalagaadhaa jirtu waan kana godhaadhaa jirtan fayyaataa jabaadha. Qabsoo gargaaruun kanuma. Community hawaas tokko hogganuu jechuun karaa gaarii irratti hogganuu jechuudha. Karaa gaariitti wal yaamuudha. Kana wanni barbaadamu qeeroodhaa fi qarreen magaalaa san keessaa waan kana promoo gootanii asiin geessan thank you. Haawwanii fi manguddoon fundraisingii godhuu deemtan kana akka milkaa'u
akka jarri keessummaa kunilleen affeeramee achi dhaqu hoola qabuudhaa fi kanatti hojjettan fayyaa ta'an jaa anilleen yoon danda'e argamuudhaaf hin ta'a maaliif this is my home state community amma siroo duraatiif jaare dhaqee jara kana wajjin qoodarraa hin fudhaa jeetii yaada ammaaf community biraatiin qaba bakka biraatiin jiraadha garuu dhaqee qoodarraa fudhachuudhaan qaba anis nin dhaqa hamilee isaaniitiifu warruma halaalaa dhufee woboodhaaf jecha achi argame kanaahu ani dhaqee keessatti argamuudhaaf hin ta'a community'n gurguddoon biraa community akka Minnesotaadha akka Seattle akka Atlanta I think aran qaban a kind of fundraising but it's not well announced akka gaaritti hin beeksifannee garuu they said arraguun dhaga'u fundraising qaban hin beeksisa namni hin dhagee haa dhufu woboon hulaa hunda seenuu qabdi hulaa oromoodhaa hunda seenuu qabdi woboon keesha oromoodhaa hunda seenuu qabdi maaliif nu hundarraa haqa qaban nu hundi maasii itti haajamne waan hanga bilisummaa barbaanna jennutti yoo kajibne malee waraana bilisummaa oromoo cinaa dhaabbachuun dirqama jechuudha dirqama waan namoonnummaan hanga tokko oftiin wobo viva wobo sun gadaan dabree jira namnummaan hanga tokko as bee warra aabaa oheetti if abboomsee kaan alagoomsuu jira sun hoggana gadaa dabreeti that is foolishness wannummaan belleessee qabsoo warra akkasiiti warra aabaa oodhaaf if abboomsee yookaan haadha godhatee kaan ayyadaa itti fakkaattu warra anaan maleen taatu ana qofaa godhaa ana maarreedhaa yeroo dheeraan hoggana ture maal hogganaa turte nothing maal hoggante eessatti hoggante hogganni dirree qabsootii hogganni marroofaadha hogganni gammachuu abbooyyeefaadha warra kilaash fannifatee hogganaadhaa jiru that is leadership hanga arraan tanaa quality akkasii qabaachaan turre ala kana akkamiin namni hoggane finjaa maal hoggante kana yeroo dheeraan haasawaa ture ala kana dhaabni wanni barbaadu dubbataa dhaabaa damee qunnamtii hawaasaa maybe damee dippiloomaasii hojjettu nama lama barbaade malee anshanee gumiiti angumii sabaati ammaareen hogganaa ala kana qibixxirroo jinniin hin jiru suni sababbii kufaatii keenyaa ture sun deebi'uun qabu hogganni keenya dirree qabsorraa'ee na ajaja jechuudha abshir jeen gajjeefuudhaaf maaliif bakka na caaltu jira anaa ol jira bakka lubbuusaa wareegu jira waan hogganachirraa dhufe akkam je'een jiraadita kana arra wanni ummanni keenya bar eessaa woboo gargaar horii eessa wali qabne jeeti bakkan taane hundatti ergu jira maaliif waan hoggana dhugaadhaa arkateef hoggana dirree qabsoodhaa jiru hoggana kilaash fannifatee dirqama si kennu hogguu arkatte gammaddee fudhatta horiin kiyya yoo isaanii bahe yoo isaaniif ta'ettee fudhatta durriyyeen asiisee hojii qamaadhaa asii ganama halkan faarshuu bilee kan ijji kalechaadhaa dhufee horii buusoo dhaabicha kana jabeessuu qabnaa ganzabii oli qaba no ummanni oromoodhaa no jeen amma garuu waan hoggana dhugaa arkanneef yes wanni waraana bilisummaa oromoodhaa ka arraantan guyyarraa tarkaanfii fudhachaadhaa guyyarraa dura deemaadhaa jiru kana hamila si godha si jajjabeessa abdiidha sii kenna waan abdii sii kenna galmaan gahuudhaaf namni gargaaruuf if duuba deebi'u hin jiru kanaafuu warri gargaaruudhaaf fundraisingii noorjaan keessa bakka adda addaatti kan qophaa'u deemu waan qabaa garuu beeksifadhaa akka gaariitti advertise godhaa dirqamni kun kan namoota hanga tokkootii miti warreen in case warri gadaa dabre keessa hoggana fi jechaa turtan yoo waan kanarraa qooda fudhattan please do not act like you are a boss or you are better than other people do not act because you did nothing kana walitti himne ifatti you did nothing kufaatii dhufte keessaa qooda qabda malee ka'umsa keessaa qoodan qabda
kana waliif hin kana detailidhaan gabbee haasa'uudhaaf ta'a maaliif booda kana waan akkana kana deemu jira akka waan boqabsoo norka imbenga marroonni jarjaraati hogganummaa nurraa fuudhe hogganummaa maal qabdas irraa fuudhan maal hogganaa turtis irraa fuudhan eessatti hogganaa turte hoggantee maal fidde yoommoo akkatti afaan qabtee teessan we got respect for you yoo ammoo overact gootan we have to tell you lakki ati chinjirtu as jirtaa gattaa sit down sigale yoo diigumsa keessa qooda qabaatte malee ijaaruu keessatti qoodan qabdu gattaa isin jirna jechuudha bakka siin malti si keenya namuu bakka malteen qaba hawaasa keessatti diigumsa fidina arra hamilee ummata keenyaa kana hin cabsina isin kalee akkas turta warajuu jira isin kalee nuu mormaa turtanii isin kalee isinii mormaa turre wanni isinii mormineef waan isin hoggana doofaa Ameerikaa taa'u taataniif isin mormaa turre waan isin hoggana gantuu taataniif isin mormaa turre warri ala kana ture maqaa bootiin kun waragalee marqaa nyaatu kana shuuroo nyaatu kana finfinneedha hiiltani ijaaramee nuti aabaa hojii warra marqaa taayyeen godheef nyaatu kanaatu kalee ala kanaa isin hoggannaa jechaa ture warri irraa hafees maybe you are not better than them maybe you didn't get that chance kanaafi kalee isin abaaraa turre yes because kufaatii keessanii isitti himaa turre nuti kalee akkas turre kophaa teenya dhaabbanneeti viivaa oboo jechaa turreeti kamitti horii nu kennaa numaatu ergaa nuti mallee bakka bu'aa dhaabaatii lakkii bakka ati bakka bu'aa dhaabaatii miti no ati bakka bu'aa dhaabaa yoo ifiin jette namaa qabsurraa dheeysa because people don't trust you ummanni isin namanu nama isin maqaa qabsoo tana dhowuun ummata qabsurraa akka dheeysu godhuudha amma laal eenyu micoota Najaat Hamzaadha namni everyone welcome Najaat Hamzaa because she was not part of corruption qaama corruption an turre Najaat Hamzaadha takka beellama ummata sentee diideen beektu miseensa maarree ifin jetteen beektu hoggana maarree taateen beektu she is honest nama haaree fideeta ol baasa jechuudha nama harraasa ummanni Oromoodha hin mormin inumaa yeroon ta dubartiiti micoontu nama dandeetillee qabu nama sabboonummaa lafellee qabu ni amannaa jeetu ummanni Oromoodhaa fudhate osoo isin hin beekin arra fuula kanaa barbaan fuula haaraya ummata biratti amantummaa horachuu danda'u fuula kanaa barbaan malee not all the school nama ummata Oromoodhaa hunda ijita kallaaf nama Oromoodhaaf dabarsee maatii fi dabarsee ilaaluu danda'u malee warra Oromoon Oromotti dhaadatti yookaan Oromoon anamman waan takka wanni yeroo dheeraa mormaa ture nama Ameerikaa naa wajjin taa'ee naa wajji qabee naa wajji ooluutu oggoolgeen ta'e ibsa jennuutiin baasee jira nama wajji bullee hojii ibsa jennu ol beenarra qara meeqabtiin amana nama kana waan itti hin beeku wajjin daleen wajjin qamaan wajji ool an hogganaa'u naan jee mee namni kun na hogganu jiru maal hogganu jira namni akkasitti waliin amanu tooftaan amma ijoollee waraanaa dhufteen kun tooftaan hundaafuu gaariidhaati waan kana keessa harka galfattanii hin balleessina isniin dhaaba yoo waan kana keessa harka galfattanii yoo laaquu barbaadan gartee gaa yoo ni dantaa yoo waan Oromoodhaa ta'e caalchifne waan Oromoon hin feene irmaa dhaabban anamma yoo niin qabsoo Oromootiif bu'aan qabaanne maaliif hin qabsoo Oromoodhaa diige irraa dhaabbachuun isaan gargaarudha yoo asuni caffeedha qabsaa'ota miidhe yoo haa qabsoo Oromoodhaa laaqe yoo irraa dhaabbadde gargaaree jechuudha yoo dubbadde immoo dhiibbaan irra godhaa balleessaan jira jechuudha yoo akkasitti beeytan yoo ni ummata Oromoo biratti nuti kalee amantii dhabnee jirra ummanni kun deebi'ee nun amanu ummata kana yoo waa kennaa inni eeysi namni qarshii 25 wanni kennuuf waan nu arkeef malee sila nama qarshii 5 kenneetu guun arke qarshii 50 kennee deemaa kanaafuu nuti akka isaa kararraa maquun ijoollee tana gargaaruudha malee miidhuudhaa miti akka nama waa beekutti akka nama kufaatii fi harkatti irraa mayin ajaa'ati fudha that's good Oromoo gargaartan
maqaa keessaniif illee gaariidha jechuudha. Maqaa keessaniif illee gaariidha. Kanaafuu kana waan injuuf jira warra hogganoota dur warra karaa keenyaan malee jee aakti godhuu jira. It's not good jara keenya. It's not good. Isin kabanya, of course we are all Oromos. Wal kabanya qabsoo Oromoodhaa jaalattani een jaalattan. Garuu akkatti gootan beeytani akkatti hawaasa jaaruu hawaasa wal qabuu beeytani hin beeytan. Hawaasa Oromoodhaa kana dura ni diidan malee hin jaar. Kanaafuu xiqqoo suutarraa jaa fireena qaba. If harka dhaabbadha. Kanaan isiidhaa warbaate. Warreen sagantaa kana qopheessaa jirtan artistoota keenya karraa hirmaachuu jirtan daawwiti irraa eegalee daawwitiin sana irratti qaadhamu kamtu guddaadha. Daawwitiidhaa fi Adnaan kamtu guddaadha. Okay. Xiqqa irraa eegalee hanga guddaa Kadirii fi Callaa kamtu guddaadha. Kadirii fi Callaa kamtu guddaadha. Callaadhaan see callaan qacaacaadhaatii mul'atu malee callaadhaan see. Okay. Isin hundinuu waan kanaaf if kennitanii irraa qooda fudhachuu keessaniif galanni keessan bilisummaadha. Oromoodhaa galtee eegatina. Galanni keessan bilisummaadha. Waan keessattuu yeroo murteessaa kanatti yeroo teessan kennitanii waraana bilisummaa Oromoodhaa fundraisingii godhamtuuf kana qoodaan irraa fudhatanii namni Minisootaadhaa makiinaa oofee achi dhufuun waan laafaadhaa miti. Silaa Oromoon tun bar hundi dirqama niin qabatee dirqama fira beeyte bar diinni dira kan miidhu garuu dirqama ittiin beeyne akka waan dirqama namoonnummaa hangi tokko qabu akkasillaan yoo dirqama if gubbaa keenyinu hundinuu bakka yaanisan silaa gahuun hangasin turu. Kanaafin jaa hopefully Minisootaan bakki uummanni Oromoodhaa guddaan qubatu fundraisingii kana itti aansitii jeetii yaad in millions maallaqa doolaara miliyoonaa wali qabanii jeetii yaad. South City Nebraska irraa Siwiilaand Iowa maallaqa meeqaa wali qabuutaa dheengadda OMN'if doolaara 54,000 guuran jedha kun 54,000 OMN'if guuranii kennan jechuudha. Arragaa kan OMN hangas guuran waraana bilisummaa Oromoodhaa kaarraan tana du'aa jiruuf hangam takka guuruuf ta'anii waanjuu waliin eeynaa jechuudha. Yoo koomunitiin xiqqoon tun hangas guurte isinoo akkamii warri bakkee uummanni keenya heddumminaan qubatu akkamii arguuf teenya. Karaa biraatiin warri opiniyoodhaa kan shane taayyee kan maqaa sallee ammoo niin jibbee maaliif amma duraa mucaa tarkaasa maqaa yaamee samii kaahee boodarra opiniyoon dooktara gootee maquma caffee ol kaaseen dooktara tana kaamaarree waan kaasullee fedha maaliif namniin amma maqaa kaasu redduun dafeeti bitama. Kanaafin maqaa namaa maqaa namaa dhuunfeedha. Taayyee kana irraan deddeebi'ee taayyeen maa targuun caffeerraa bis maqaa dhee Abiy aangootti olidaaf xiqqoo amma damee qunnamtii opidooti achirraa kaaseeti maarii lafarra fakaa. So galgalaas shanee jechaan rafaa manaamaan shanee harkaa maarree shanee akkas taate falmataa ibroodhaa kanee deebisaa takka kennee ture deebisaa bareedduu takka dhageeffadheen jira. Shaneen warra ala kanaa qochumaadhaaf galee maqaa aabaawotiin isin hiiltanii jaartan warra taayyeen shuuroo horsee salfii galchee kennuuf sanii je exactly akka gaarii lafa kaa'e warra taayyeen shuuroo horsee kennuuf san tarree galchee salfii naqee abbaa jaarraa nagaa leencoo lataa leencoo baatii galaasaa dilboodhaa araarsoo biqilaadhaa maarree baalchaadhaa ibsaa nagaoodhaa balaa qalaa kana gaa amiin jundiidhaa kana gaarbeejii warra gaarbeejii ala kanaa wasakha qoshaasha xurii hawaasa diigaa turte ala kanaa galtee hiiltanitti taayyee wali qabee aabaa'oodha je'ee jaare isaan saniitu shaneedha malee waraana bilisummaa Oromoodhaati kagaara jiru. Waraana bilisummaa Oromoodhaati. Sigalee shaneen isaanii eenyu taayyee.
warra gartee qochumaadha arraquufne jira taayee fayyaate galatoomi doktor taayee fayyaate galatoomi arra garaan keenya xiftee jira sigilee warra sammuu isaanii qoonqoorraa xiqqeessuudhaa fi teddummeessuudhaan madaaltan shaneen isaan warra yoo qoonqoo quufan gabbanii isinii iyyan yoo qoonqoon irraa xiqqaatte lakki anyaatan quufni irra dubbachuu hin danda'u warra garaadhaan madaalamu saniitu shanee falmataan akka gaarii lafa kaa'e warra taayeen salfii galchee shuroo horsee kennuuf akkasii booya nuti waan takka wanni isin gaafa isin booyuu heddummeessitan jabaachaa jiraachuu woboodhaatu nutti mul'ata gaafa isin booyuu heddummeessitan jabaachaadhaa jiraachuu waraana bilisummaa oromoodhaatu nutti mul'ata jechuudha taayee gaafa isin halkanii guyyaa shaneettan waa maleen jettan waraana bilisummaa oromoodhaatu finfinnee jala jira ummanni keenyalleen ummanni oromoo kabiyya keessa jirullee wanni baruu qabu gaafa oppidiyoon oonag shanee jaa salfii baadhaati juntaa fi shanee balaa fedhaa jette waraanni bilisummaa oromoodhaa oromiyaa walga'ee jira finfinnee marsee jira beeka silaa cimuu baatanii irraan dubbatan aangoonni mootummaadhaa yoo biraa dubbatan amma garuu shaadaan isaanii shane itti ufa hin dhaabina rabbii jaati eenyu taayye dubbii tana itti ufa hin dhaabina adda murina shanummaa ta'e itti ufa sinaaso shanee juntaa jaa so we will nin deebi'a fayyaa taayiroo gaarii waadha